Ashi har'ammoo akkamitti qooqa jijjiirraa akkamitti paaswordii jijjiirraa isa jedhu ilaalla. Agmis practice duraa kanaan yookaan immoo as browserii caafii irratti kan barbaannu agmis practice jennee barreessina. Practice agmis hoggaa jennu nu dhufti. Amma manage gochuu maalinni change password change language kan jedhu kan akkamittan maqaa naa kennamee sanaan user account kootiin galee password koo jijjiiruu danda'a iddoo kamittan jijjiirra isa jedhudha. Kun as change password dha. Old password gashina new password achumaan isa haaraa gashinee sana deebisnee gashina achumaan change password isa jedhu sana cuqaasnaa jechuudha. Kan biraammoo change language kan jettu immoo cuqaasneet filannoo nu fida. User maqaan itti fayyadamaa keenya asirra jira. Achumaan maqaa dandeenyu qooqa dandeenyu qooqota baay'ee as keessaa filanne. Anti afaan Oromoo afaan naannoo keenya waan ta'eef afaan Oromoodha. Change your language jennaani achumaan nu jira successful waan jedheera. Akkasitti userii keenya jala maqaa itti fayyadamaa keenya jala password keenya jijjiiruu fi qooqa jijjiiruun achumaan immoo waan itti fayyadamne sana fayyadamne logouta keessaa ba'uudhaaf bahii jechuun dandeenya filannoo sadii qabaa jechuudha. Amma kan ilaalle password jijjiiruu fi qooqa jijjiiruu galanii bahuu qofadha.